amata kudhaniif na dhaaddataati. Hacaaluu maaliif ajjeesan duuba? Hacaaluun maaliif ajjeefame? Amma sii galtee Hacaaluu waan ajjeefameef. Arra sii galtee Hacaaluu waan ajjeefameef. Hacaaluu waan ajjeefameef sii galee irraan tana dubbiin. Osoo COVID-19 dhufuu baate silaa filannoo tana gartee qaata filmaata kanarraa gartee nuti illeen moohamnee je. Maal jee taa bakka biraatti? Du'een lubbuu koo aarsaa godha malee aangoo hin kennu je. Du'eetiin addunyaa tanarraa dhaba malee aangoo tana hin kennu je namtichi kun. Aangoo tana eenyutu itti kenne kaleessa? Mootummaa yeroodhaaf haga gartee biitii tun tasgabboytu haga mootummaan seeraa fi heera tumatee filmaanni gaggeeffamuu biyya kana hoggani ja'anii amaanaa itti kennan malee namni isa filate eenyu jira obboleen islaamaa? Yaa lammiitu eenyu filate mootummaa kana? Maal je du'een lubbuu kootiin aarsaa godha malee aangoo ani hin kennu je. Filmaanni fedhe godhamuus abbaan fedhe filatamuudhaaf illee fiiguus iyyaatuma oola malee filatamuu hin danda'u jechuusaati. Tarkaanfiileen hedduun ni fudhatamaa je. Kanaafis qaamni qophaa'ee hojii isaa eegalee jira. Dhaggeeffadhu. Nama ani gartee filannoo kana keessatti hirmaadheetiin filmaata kanaaf fiigee mootummaa kana gartee mormaan nama ja'uuf tarkaanfiin hedduun fudhatamee kanaafis qaamni tarkaanfii kana fudhatu qophaa'ee jira je. Naam. Dhumaatii guddaatu ta'uuf taaje. Dhiiga hedduutu dhangalaafamuuf deemaa je. Aangoo kana nama gartee naan mormu. Nama gartee filmaata kana keessatti gartee naan mormu. Tokkollee dabarsee aangoo tana hin kennuufi je yoo isaa mo'atanillee. Akkas jechuun dubbiin dhaggeeffadhu tafsiira biraan qabdu. Asumaan je wanni ani qabatamaan isinitti himu Dr. Abiyyi Jabeek wanni ani qabatamaan isinitti himu yoo jiraate iccitii ta'ee shakkii hin qabu je. Wanni iccitii jaamu hin jirtu je isiniif hin je dirree baasee filannoo mo'anneerra je. Filannoo kana nuti mo'annee jirraa je. Rabbii sodaadhaati. Hayyoota hidhatti guuranii filannoo mo'atu jaama Jawaar Muhammad hidhatti guuranii Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii kaafa'oo fi kaaba'oo gartee waajira isaanii barbadeessanii aangaa'ootaa fi hoggantoota Oromoon qabdu hunda hidhatti guuranii kaan adamsanii kaan biyyaa buqqisanii kaan ajjeesanii falfaltuu fi wallaalaa fi dhamaatu Awurooppaa fi Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi Kanaadarraa achitti guuratanii warra sammuun isaanii hin bilisoomin garaaf gartee bitam. Mee akka hangaasaa kana rabbii sodaadhu mee hangaasaa mootummaan ati mootummaa kiyya jettee deeggartu kun nama gartee osoo filmaanni hin godhamne filatameetiin jiraa ja'u dhiyoo tana bar hangaasaan ganda keessan keessa deddeemeetiin kunno ganda keessan qoradhee maariyyoo ta'ee akka nama sakraaneetti dhiyoo tana feesbuuk ol bahee ganda isaanii qoradheetiin jira. Maariyyoo godhe Oromoo miti maariyyoo jaa. Abboo hangaasa rabbi isaa qajeelchu. Rabbi isaa ana moo ati mi amma fakkeenyaaf kan rakkoo qabu rabbi sodaadhuti. Mootummaa dirree siyaasaa hidhee jiru. Ati sanuu iccitii ta'e hedduun qabadhee taa'u jira. Hangaasa dhaggeeffadhu. Wanti ati awwadaa irratti godhaa jirtu si quwaan qaba. Hangaasa dhaggeeffadhu. Quwaan si qaba. Iccitii ta'e takka takkatti hin gabbaasan. Garuu sodaa rabbiitiifin lakkise malee. Dhaggeeffadhu hangaasa. Ol baatee dhiyoo tana Oromummaa nuuf kennuu fi Oromummaan duraa shaaruu jalqabde. Rabbi isaa qajeelchu. Naam. Haya. Akka salphaatti moohannee jirraa je abiyyiin.
akka salphaatti Hacaaluu ajjeesanii hoggantoota siyaasaa qaama siyaasaa hayyoota keenya hidhuu ajjeesuudhaan dubartii teenya gudeeduudhaan akka salphatti mootuun akkana jechuudha. Kana obboleen Islaama, kana obboleeyyan koo. So kana ol ani waan hin dubbachuu danda'u hin jiru. Yoo isin dhugaadhaan kan dhugaadhaaf madoytan hadoodan yoo taatan ani isin himeen jira. Oppiidiyoon akka harreetii jee wannin Birhaana Masqal nama oppiidiyoo keessa ture waggoota 10 oliif nama qaama wayyaaneetis waliin ture qaama oppiidiyoo kana keessatti hedduu nama cimaa ture nama durgaa nama badii keessatti beekamu amma gaa mootummaa kanarraa if duuba deebi'ee toobatee jira. Birhaana Masqal akka jee oppiidiyoon akka harreetii jee ni leenji'ama malee nama hin barannee jee akka namatti hin baratan. Oppiidiyoon akka harreetti leenji'aman malee akka namatti hin baratan. Amma akka hangaasaa kuni wanni inni barumsi baratee hin jiru. Haguma asii ka'ee garaa isaa guuttachuudhaaf waliigalaa miti. Amma yoo dhagayu dirree Itoophiyaa keessatti dirree dhawaa keessatti hangaasaatu dhufee jaanii dirree dhawaa keessatti karaan gurguddaan maqaa isaatiin hidhama jaan rabbii sodaadhaati. Mee rabbii sodaadhaati namtichaan kun maal barate? Maal hawaasa biyya isaatiif gumaache? Hogguu isinin jannu oppiidiyoon akka harreetti yaaddi. Akka harreetti leenjifamte malee hin baranne. Ilmi namaa waa barata malee hin leenjifamu. Harree moo ni leenjista? Karaa kanarra bobba'e jettee yoo karaa san leenjiste karuma sanirra deemti. Ummanni oppiidiyoo they are not creative. Sammuun isaanii uumamaan waa fageessee yaaduu hin danda'u. Waan wayyaaniin amata 27 goote san leenjii isaanirraa fudhatan sanuma daandii sanitti deebi'anii waanuma san ummata Oromoo irratti hojjechaa jiran. Sanii ol hojjechaa jiraniiru. Ummanni wayyaaniinumaa xiqqashollee taatu sodaa ummata Oromoo irraa qaban. Kuni sodaa fi safuulleen qabu. Rabbiilleen sodaatu kun. Wayyaaneen amata 27 isiin nu bulchite sanirra guyyaa tokko ka oppiidiyoon ummata keenya miidheetu irra nu gubaa jira. Dhugaan siima. Maaliif alagaadha. Kanaaf na godhe jettee itti sabbaruu dandeessa. Ifirraa ittisuudhaaf yaalii godhuu dandeessa. Kun immoo diina mana keessa akkamitti ifirraa eeda. Kanaafuu oppiidiyoon akka harreetti leenji'ame malee akka namatti hin barannee jee Birhaana Masqal. Ilma namaa ni barsiisaa jee. Fardaa fi harree saree immoo ni leenjisanii jee. Fardaa fi harree fi saree ni leenjisan malee hin barsiisan. Ilmi namaa waa barata. Kanaafuu oppiidiyoon waan barattu. Diktaataraa fi wayyaanee amma dur isii dura dabarteerraa leenjii nama ajjeesu silaa bar akkuma isaanii sanitti illee bar silaa leenjii sirritti silaa fudhatan bareedaami. Leenjiin isaaniillee leenjii kashafaa leenjii gartee iccitii wayyaanee nuti yeroo dheeraadhaaf beekuu hin dandeenye. Iccitii oppiidiyoon yeroo gabaabatti irra geenye yeroo gabaabatti. Guyyaa inni aangootti dhufeen namtichi kun Fir'aawna jee sa'a 72 kanneefi Oromoonni harka diddan malee. Silaa sa'a 72 ani kanneef san silaa bira dabaruu waattanii. Silaa tarkaanfii fudhattanii osoo sa'a 72 san osoo silaa hin dabarin namtichi kun arraan tan asin ga'u. Gaafas dhiifama gaafadhu jettanii weerartanii isiniifillee galuu dadhabde dubbiin. Ara naa waliin sa'a 72 miti amata 10 lakkaa'achuuf deemtan jechuu hunna. Silaa gaafasuma sa'a 72 hannitaniif maal qaba ture? Kanaafuu this is a junior partner of Wayane. Akkanaga
ميبو أبو مصعب جرتا أبو مصعب شيخ أبو مصعب يوجرات تك تك نابريس أبو مصعب ما أولين سباسة والبيت بدو أبو مصعب من جرونسا هاي ilmaan bilisiginnaa jabbiileen bilisiginnaa jirra jirtu jajjabaatu maal jirtu duba mee isin amma amata kudhan nu bulchuuf yaalii godhaa jirtanii rabbii sodaadhaati kanaaf Hacaaluu ajjeestanii mee Hacaaluu ajjeesu isin aangoo dheereeffachuuf Hacaaluu ajjeesuun maal bu'aan isaa amata 50 illee bulchaa barbaadan garuu maa Hacaaluu ajjeestan maaliif aangaa'ota takka hoggantoota siyaasaa keenya ajjeestan kaan hiitan angorra turuudhaaf Hacaaluu ajjeesuun maal bu'aa qabaata maal isin barbaachisa